Jirra jirtu kabajamtootaa fi maamiltoota hordoftoota chaanaalee Isaaq Ibraahim baga deebinee wal agarree nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaadha. Bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jedha. Ay nagaa kooti alhamdulillahi. Kanaafuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jedha. Arrallee viidiyoo takkaan isinii qabadee dhiyaadhaa jira jechuudha. Hanga xumura viidiyoo tanaatti daawwadha. Viidiyoo tana keessatti waan bilbila keenya keessa jiru siitingii bilbila keenyaa kan namni baay'een hin beekne kan dhokataa ta'e kan bilbiluma keenya keessa jiru kan namoonni itti hin fayyadamne isinitti agarsiisa. Siitingiiwwan lama yookiin sadi baay'ee gaggaarii kataan kan dhugumatti isin fayyada jedhee yaadeedha. Hanga xumuraa daawwadhaa. Wanni kun isin fayyada isin tajaajila waan ta'eef jechuudha. Amma gara barumsaatti dabarra. Amma barumsatti seenne jechuudha. Garuu viidiyoo kana yoo daawwattan waan gochuu qabdan kwaalitii guutuun akkamitti akka daawwattan isin himame sakandii 30 keessatti. Amma viidiyoon kun kwaalitii gaariidhaan kwaalitii guddaan akka isin mul'atuuf waa gochuu qabdan jechuudha. Viidiyoo kan ni bantanii yeroo daawwatan viidiyoo amma daawwataa jirtan kana ni bantan jechuudha. Mee fakkeenya viidiyoo tokko isinitti agarsiisu. Viidiyoo kana banee fakkeenyaaf achi booda maal godhaa kwaalitii guutuun daawwachuudhaaf mallattoo sadii nama bifa diimaan irra isinii fide kana amma tuttuqaa jiru kana ni tuqxan jechuudha. Kwaalitii guutuun daawwachuuf achi booda haala kanaan fiddanii sana booda gara gadii kanatti kwaalitii isinii filata. Kunoo kwaalitii as biratti naa fidee jechuudha. Kwaalitii kana ni tuqxan yeroo tokko kilik gootanii achi booda lakkoofsa guutuu isinii fida jechuudha. Kwaalitii viidiyoo kanarra kwaalitiin meeqa akka jiru jechuudha. Kunoo lakkoofsa baay'eetu jira jechuudha as biratti. Akkuma as biratti agartan jechuudha. Keessaa filattan jechuu isin kan lakkoofsa olaanaa fakkeenyaaf 8080tu jira. 8080 filattan jechuudha. Yoo 8080 hin jirre 720 yoo 720 hin jirre 480 haala kanaan filattanii kan lakkoofsa guddaarra kaayattan. Akkas yoo ta'u yoo ta'e kwaalitii guutuun daawwattan jechuudha. Viidiyoo yuutuubii irra daawwattan hunda bifa kanaan daawwadha. Viidiyoo kanas kwaalitii guutuun daawwachuuf. Chaalaana kan koorra viidiyoo daawwattan hunda akkas yoo gootan qofa akkasinis kwaalitii gaariin daawwattan jechuudha. Gaafiillee waan na gaafataa turtanii fi haala kanaan ammuma viidiyoo kanarratti eegalaa jechuudha. Sarara gubbaa kana ni tuqxanii erga tuqxanii mallattoo kwaalitii isinii filata achi booda kwaalitii olaanaarra kaayattan jechuudha. Mee amma barumsumatti dabarree isin agarsiisa. Tole amma siitingii dhokataa bilbila keenya keessaa isinitti agarsiisu. Tokkoffaa siitingii keessan ni bantanii bilbila keessanirra siitingii keessan ni bantan jechuudha. Amma sirriitti na hordofaadha. Waan barumsaarraa keessatti waan isin fayyadu kan isinitti agarsiisuudhaaf na hordofaadha. Siitingii keessan ni bantanii direct jechuudha. Achi booda gara gadii kana akkana gadi deemtanii akkanuma gadi dhuftan jechuudha. Achi booda advanced feature ka jedhu as bira jira. Kunoo advanced feature ka jedhu jira. Isa kana kilik gootanii bantana. Advanced feature kana ni bantanii haala kanaan isinii fida jechuudha. Advanced feature haala kanaan isinii fida. Amma maal gootanii akkana gadi deemtan jechuudha. Akkana gadi yoo dhuftan maaltu jira? Dual messenger sign into the second account in your favorite social apps jedha. Iddoo kana jechuudha. Iddoo murteen sana isinitti himuu barbaade. Dual messenger ka jedhu kana ni bantan. Dual messenger yoo bantan haala amma asitti argitan kanneen waan amma arguu jirtan kanneen isinii fida jechuudha. Wanti asitti argitan kunniin appilikeeshiniiwwan ani lama lamaan fayyadamuudha. Appilikeeshiniiwwan kunniin jechuudha. Isinis lama lamaan fayyadamuu dandeessu. Appilikeeshiniiwwan amma asitti argitan kana imoonis jira yoo barbaadan jechuudha. An imoo bilbila kiyyarraa amma waan directly waan gara nan finneef jechuudha. Kanaaf mee faayidaa isaa isinii hima garana isin fudhata. Kun faayidaan isaa maal jechuudha? Appilikeeshiniiwwan bilbila keessan irraa lama lama gootanii fayyadamuu ni dandeessu jedha. Garuu bootaa isin jalaa iddoo isin jalaa hin qabu jechuudha. Storage waan tokkollee dabalataan hin qabu jechuudha. Firiidha. Direct isiniif install ta'a ofuma isaatii waan tokko ajaja tokko malee jechuudha. Kanaafuu kana maal gootanii on gootan jechuudha. Mee yeroo tokko duuba deebi'ee isinitti argisiisa jechuudha. Kunoo akkuma calqaba isinitti agarsiisee kunoo iddoo dual messenger jedhu kanatti sign into second account jedha. Ingiliffa kana namni hin beekne ni jira dheersi yaadu maybe sign into second account jechuun akkaawuntii keessan kalammataa keessatti sign in godhaa fayyadamaadha jedha. Fakkeenyaaf Facebook tokko bilbila kan koorraa yoo qabaadhe dual messengerii kana fayyadamee Facebook lama fayyadamaa jechuu kunoo Facebook kana asitti on yoo godhe Facebook lammataa fayyadamuu danda'a. WhatsApp kanallee WhatsApp kanas lama lama godhee fayyadamuu danda'a jechuudha. WhatsApp kanas Telegraamas Imoos lama godha jechuudha. Fakkeenyaaf amma mee ka Facebook kana yeroo tokko kilik godhee banee isinitti agarsiisa jechuudha. On haa godhume. On jechuun iddoo kana jechuudha. On godha achi booda install ka jedhu kunoo as biratti naa dhufa. Install ka jedhu asitti naa dhufa jechuudha. Achi booda install godha. Confirm jedhaan dhumarratti install naaf tahee jira jedha.
install naaf taheera. Kunoo amma feesbuukni install naaf ta'e tokko as biratti argama. Mallattoon isaa addaadha. Xiqqoosii mallattoo wayii as biratti of biraa qaba jechuudha. Install naaf taheera jechuudha. Kanaafuu asirratti akkaawuntii biraa fayyadamuu danda'a jechuudha. Mee isaan biraa kaafanitti haa dabarru jechuudha. Isaan lammataatitti haa dabarru jechuudha. Mee amma advaansed fiicharii kana seennee iddoo calqaba sanitti haa deebinu. Dual messenger jechuudha. Sana booda kunoo feesbuukni akkuma as biratti argitan normaalii naaf banameera already on tahee jira jechuudha. Kanneen lamaanis yoo barbaadan on gootanii fayyadamuu dandeessu. Install achi booda kanas install gootanii sagarii kanas normaalii akka amma arguu jirtan kanatti akkaawuntiiwwan sadi lama godhee fayyadamaa amma sa'a kanatti jechuudhaan kun akkuma argitan ispeesii hin qabatu. Ispeesii dhuma duraa isaanii kooppii godhii jedha. Kun waan androidiin bilbiloonni androidiin haala kanaan akka itti fayyadamnuuf eeyyamanuuf kannanii jechuudha. Kanaaf itti fayyadamaadha jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Appiiwwan kanneen akkaawuntii barbaadan akkaawuntii hanga fedhe waan ta'an lama feesbuuka tahee waasaap, teelegiraam, imoo, messenger kan feetan lama gootanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan amma mee isa gara lammataa icciitii gara lammataatis hin dabarsa. Amma mee siitingii lammataa icciitii lammataa sin dabarsa. Achi booda har'a siitingii ammas siitingii dhuma keessanii bantanii achi boodas gara gadii kana akkanuma gaddeemtan jechuudha. Normaalii akka isinitti mul'atuuf suutaan oofaa. Achi booda accessibility ka jedhu iddoo ammaan tuqaa jiru kana kilik gootanii yeroo tokko ni bantanii haalamma agartan kanaan isinii fida jechuudha. Accessibility hoggaa bantan yeroo bantan jechaadha. Haalamma arguu jirtan kanaan isinii fida. Wantoota asitti argitan kana filannoowwan isinii fida jechuudha. Sana booda akkana gadi siqtanii achi booda isa kana ni bantu jechuudha. Interaction and dexterity isa jedhu kana ni bantanii kilik gootanii ni bantan jechuudha. Faayidaa isaa isinitti himuuf deema. Sirriitti na hordofaa. Yoo bantan haala kanaan isinii fida. Achi booda isa lammatarra jiru kana jechuudha. Isa kana on gootanii faayidaa isaa mee isinitti hima. On taheera. Amma yoo on gootan wanni haaroonnis bilbila keessanirra dhufeera. Wanti haarofni amma as bira arguu jirtan kun waan haarawaa. Wanni amma sosocho'u jiru kun wanni kun waan haarawaa. Quba kootiin mee sosochoosu bifa kanaan isinii dhufa. Amma faayidaa isaa isinitti himaa mee hordofaadha. Wanta kana keessa fakkeenyaaf jechuudha. Bilbilli keenya fakkeenyaaf inni sagalee ittiin daballu aappii fi daawuniin keeyiin isaa kun jechuu ka sagalee ittiin daballu ka ittiin hir'isnu ka ittiin bilbila kaasnu ka cufnu kun nu jalaa tabalaashuu danda'a. Maybe nu jalaa baduu danda'a jechuudha. Miidhamuu danda'a jechuudha. Kanaafuu yoo innis nu jalaa miidhame kanaan fayyadamna jechuudha. As keessa waan 15tu jira waan isin ajaa'ibu. Fakkeenyaaf akka as biratti arguu jirtanitti kunoo as biratti mee fakkeenyaaf yoo tuqxan jechuudha. Baakka jettu kunoo iddoo kana jirti. Baakis duubatti nama deebisa jechuudha. Hoom ka jedhu dhibbatti nama cufsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha. Wantuma kana ni tuqxu. Amma as keessatti wanni guddaan isinitti agarsiisu akkana ni deemtan jechuudha. Yeroo tokko gara waan amma bantan kana akkaanii fiddanii sana booda karsar ka jettu mallattoon qubaa mul'atu tun kunoo as bira jirti jechuudha. Karsarii tana yeroo tokko kilik gootanii tuqxanii karsarii yoo tuqxan kunoo waan ajaa'ibsiisan amma isin biratti isiniif dhufeera. Karsarii yoo tuqxan mallattoon xiyyaa mallattoo akka maawuzii dhufteerti kunoo ta olii gadi sosocho'uu jirtu tana hin agartanii. Fakkeenyaaf ta amma olii gadi sosocho'uu jirtu tun karsariidha jechuudha. Isheen suni mallattoo xiyyaan tun nuu dhufte jechuudha. Bilbila keenya irratti akkuma maawuziitti mallattoo xiyyaatiin fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Faayidaan waan kana qofaa miti. Waan hedduun as keessa jira jechuudha. Mee duubatti deebi'ee isinitti agarsiisa. Kilik gootanii duubatti deebisuuf isin fayyada. Amma haala arguu jirtan kanaan jechuudha. Qastiin bilbila kan kootii kun olii gadi sosochootee hojjechuu jirti jechuudha. Faayidaa isaa guddaan isa kana jechuudha. Wanti biraa wanta 12 achi keessa jira. Barnoota isaa yeroo biraa isiniif qabadhee akka dhufu ta'a jechuudha. Ammaaf barumsa konkoo kanarraa kanumaan goolabaa waan na hordotaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Namoonni chaanala kootiif haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'an affeeraa kootii jechuudha. Barnoota chaanala kan koo darbu argachuuf
Subscribe godhaa mallattoo ringii sana cuqaasuun all notification kan jedhu irra kaawwachuun maatii keenya ta'a isiniin jedha xumureera. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.